كل سي رمضان أدام به ملتا قوم إنسان لسان الحال فان باسي بتا وري ترول دقتي يا وسولي يا فتا كان دران والمفتش دي فما والقافتا قلبي دولي بلافا كني ولي ضامتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكسوما وريا من تابيرا هردفتنس أشما ركفوني سنين جنة كم جرتو نغاقي سنين جنة أمة مسلمة هندقي سن أكم الراجرتو رمضان مال فكاتا أكم مني لا فموني جبات ونون تكانت تجرة حالا كانان تجرة جتشو ده dhugaa dubbachuu baay'ee ulfaata. Nuti warra biyya namaa keessa jiru baay'ee nutti ulfaataa jira. Akkasuma gaa waa hundaa'u silaa obsumaan dabarsanii obsa rabbi nuuf haa kennu hunduma caalaa obsaan nu barbaachisa. Obsa rabbi nuuf haa kennu jaa akkasii kunu ammaan tana meeshaa dila tanaanaatu dhiquuf deema. Meeshaan tun kunoo xaawulaan akkuma argitan guutuudha. Akkasumatti xaawulaa nyaatarras guutuudha. Xaawulaa gubballee akkanuma guutuudha. Kana hunda ganaan dhiquu deemaa jechuudha. Okay, amma jalqabuuf hin deemaa, dhiquu jalqabuuf hin deemaa. Kunoo gaamee walumaan ilaalamee hagam takka akka shamarran teenya mana madaamii keessatti rakkataa jirtu. Shamarran teenya mana madaamii keessatti osoo dhaabbattu miilli keessaa garagalu osoo dhaabbattu mudhiin qaajattu mee koottaa daawwadhaan isin jaa. Dhugaa dubbachuuf wallaahi baay'ee ulfaata. Maaliif biyyaa baanee gaa biyya namaa jirra jechumaaf malee wallaahi silaa intalti dubaraa waa waan akkanaatiin hin malle tun gabrummaa addaati dhugaa. Wayti ji'a ramadaanaa ji'a kabajamaa fi jaalatamaa kanaan isaan furaa isaanii furanii ta fedhan nyaatanii ta jibban dhiisanii meeshaa gagguuranii ka'anii kara salaataa kutan jechuudha gammachuudhaan. Nuti immoo sa'a tanatti mana isaanii keessa dhaabbannee meeshaa dhignaa hanga isaan salaatanii dhufan. Dhugaa rabbii gisiin takka takka hittas deebi'ee ilaalu maaluma abaarii qabnaa hin jechuu jira. Wallahi hedduu nama jibbisiisa. Uuma hundaafuu gaa obsa rabbi nuuf haa kennu isiniin jaa. Akkasuma warreen akka kiyyaa warreen mana madaamii keessa jirtan rabbiin obsa isiniif haa kennu. Obsa waa hunda caalaa obsaan nu barbaachisa. Obsa nuuf haa kennu, obsa qabaadhaan isiniin jaa. Wallahi baay'ee ulfaata. Maal godharree wanni godhan isin jiru. Saniifuu gaa mudhii hidhachuu qofa ajaa'ibaan maaliif namni tokko Haacaaluu Hundeessaa waan jee biyya bahuun nama dhibu, biyya namaa dhaquun nama dhibu, galuun nama dhibaa jechuudha. Saniifuu biyya baanee akkanumatti kaanee natti hammaatti yookaan dalagaan na jibbisiste dalagaan natti hammaatti jennee kaanee guyyuma tokkoon galuunis nama dhibdi. Saniifu kan kana hundaa'u nu godhee namaaf nu harroomsee kana hunda nu mude wallahi gaafa biyyarraa dhufu namu waan akkanaatiin dalaga jee ka dhufe hin jiru. Mee warri gaafa biyyaa baatan waan akkanaa akka dalaydan beeytan koomentii jalannaa barreessaa. Angaruu akka kiyyetti waan akkanaatiin dalagan seene dhugaa akkuma biyya teenyaa sanitti wama takka takkayanii namni nama ergate waan akka haati nama ergattu sanuma na fakkaate malee ani akkasiin seene jechuu. Maaliif silaa takkatti uummanni kun ija addaatiin nama laalee dalagaa humnaa olii si dalasiisa ta'e wallahi hin dhufu waan akka kiyyatte jechuudha. Amma namni hedduun haramni irra guddaan amma kan dalagaa dhiiraa si dalasiisu jira. Garuu san nama gartee jabeenya qabu nama afaanis beeku nama ofirraa dubbachuu danda'u mormata malee nama xiqqoo ija laafu qaama haramni fuudhaniituma akka barbaadan godhan jechuudha. Dalagaa tanas tanuma humnaa olii irra kaan dhugaa dubbachuuf wallahi baay'ee nama ulfaata, namatti ulfaata. Maaliif namaa huusin si'anii jechuudha. Namni tokko bar nama kana namni kun ammoo akka kiyyaati
gartee dhabumaatu mana kiyya fidee riskii barbaade mana kiyya dhufanii jedhanii yaadan jechuu. Iftuulummaa takka ni jiraame iftuulan jechuu arabni gariin. Wallaahi akkasanii inshaallah gaa nutis meegaa gaaf tokko waan irraa jijjiiramuun oolchuu isaa akkasi gaame dhugaa dubbachuufan keessafuu ramadaana baranaa kana an akka kiyyaatti asittiin soomanallee jee hin yaadne tarabbi jee malee hin taatu malee kunoogaa osoon an jibbuu osoon meeshuma ramadaanaa tana dhiquu jibbuu rabbiin ammallee asin na soomansiise hundaafuu gaa khayiruma inshaallah waan hundinuu khayiruma silaawii takkailleen gaa waan wanni khayiruma jaaniini akkasi dhugaa rabbii ani sila ramadaana barannaa kana biyyattiin soomanuu yaada qaba tarabbi jee malee sin taatu kunoo amma gaasiin meeshaa dhiquu jira duraan ramadaana baranaa kana meeshaa jalaa beejeetiin gammadee keessan jira kunoo ammaan tana keessan jira akkasi yaabuu warra gaafa san obsee jechuudha biyya namaa keessatti akkasitti dabarsisanii je'ee guyyaa takka rabbiin nuuf dabarsuu hin oolu. Meegaa nutis rabbi biraa waa hin dhabnu maa rabbitti hin balleessine abaariin qabnu inshaallah rabbiin nuuf dabarsa. Akkasii yaa obboleeyyiin kiyya wallaahi dhugaa hedduu ulfaata mana namaa keessaafuu baatii ramadaanaan tun wallaahi osoo ati firraa raahaa godhuu feetu osoo ati wayitii garaa duwwaa kana firraa xiqqishoo gaafuura fudhachuu feetu kun akkanatti guyyaa nadaafarra oolta galgala meeshaa dhiqaa bulta hedduu ulfaata hedduu wallaahi waan hin jeehimuun beekuun akka fayyatti akkasi maal jennaan wanni jennu takka hin jiru osoo biyyatee hin jiraanne silaa nutillee faxarraan kaanii kara taraawee keenyaa honna akkuma isaanii kanatti wayasii kunoo maqsalaa isaanirra dhaabbachaa bullaa halkan guutuu wallahi baay'ee ulfaata baay'ee hedduu namatti ulfaata wallahi meeqa amma meeshaas wayyeessitiin jiraa kunoo xaawulaan nyaataa kunirras guutudha amma dhiqeetiin xaawulaa nyaataa kanarratti fooxaa fadhee achirra guuru jira meeshaan bakka sila maqsalaa moggee ka bakki meeshaan itti dhiqannuma jira naa fuudhuu dadhabe meeshaan heddumminarra naa fuudhuu dadhabe akkasittiin kaa'ama bakka lamatti hin guure jechuu meeshaa bakka lamatti hin guure ati ammaan tana wayyeessi inshaallah lafa massa'uu fi maxbaxa keessa jechuu lafa massa'uu fi xaawulaa gubbaa massa'uu qofaan naafi malee fixeetiin jira amma kilooroksiin fidadhee dhufe kilooroksiinis gabar waa takka aaltamii nu dhoowwite yaa rabbi nu laafis yaa qaaliqaa wallahi inshaallah nutis guyyaa tokko nuunuma dabarti yaa rabbi nu dabarsi yaa qaaliqa guyyaa tokko nuunuma dabarti biyya teenya tana nagaa godhee biyya teenya tana akka biyya namaa kana osoo nu godhee nutillee waa biyya namarra hin yaanu rabbiin biyya teenya tana gaa biyya gartee nagaa qabdu biyya irraa baqatan osoo hin taane biyyatti baqatan rabbi nuuf haa godhu maaliif osoo biyyi teenya nagaa qabaatte har'a biyyuma teenya keessa tatteenye gartee wanni jenna malee durillee osoo biyyaa baane amma har'a biyyi teenya nagaa qabaatte ifirraa gallaa jechuudha amma namni meeqa jiru kagalaa kararra taa'uu jiru biyyi teenya girgirii keessatti biyyi teenya ka biyya jiru biyyarraa baqataa jira mee eessatti yaane eessa galan kana nama jibbisiisu jechuudha wallahi hedduu ulfaata biyyi teenya guyyaa takka gaati waan bilisoomtee waa wanni jechuun ooltu amma rakkinni osoo biyyi keenya nagaa qabaatte biyya namaa keessatti akkatti rakkannu jechuudha amma gaa kunoo kilooroksii xaawula irratti godhachaa hin jira akkasii yaa wallahi waan ajaa'ibaati gaa ramadaana kana kunoo ramadaan namaaf gammachuudha nuti laal mana arabaa keessa akkana jirra haala kana jirra
afaanin gartee ramadaana gammachuu haa jennu malee warri mana namaa dalagu kun wallahi waan ramadaana kana yaadan guyyaa kana guutuu waytii ida waytiin tun ramadaana itti yaaddu jira jechuu guyyaa keessa jechuu irraanfattee faraqaa dalagaatii fi faraqaa maalii irraanfattee dagattee waama ramadaana kana amma namni faxuura qopheeffatee faxuura irra taa'ee gizum akka mazaanan jee eeggaa namni biyyee fi jiru taa'ee gammachuun eeggataa jiraame waan babbareeddu jee duratti dhiyeeffate nuti yaa guyyaa kana guutuu kun kanatti oolla sambooda arabnis nyaata fi haga barbaada wuma xiqqoo takka nuu kennaniituma ifi waan waama gartee namaa namni kennine tokko kennanii ifi haga barbaadan dhiyeeffatanii nu dhiisan gaa kan makkaddale nu kana bar nyaatallee waa ati nama tokko tokko yoo taate malee qixa sirriin namaan kennanii akkasa yeessanii yaa buleeyyan kiyya rabbi nu haa gargaaru waan hundaafuu garuu haa deebisu osoo biyyi teenya nagaa qabaatte nutis biyya namaa keessatti akkatti hin rakkannu rabbiin biyya teenya nagaa nu haa godhu rakkoon maali yoo ittan obboleeyyan kiyyaa namni dalagatu rakkoo hin qabu dhugaadha silaaye garuu dalagaan kaddaamummaa dalagaa jibbisiiftuudha wallaahi akka kiyyatti yoo taate hedduu takka nama jibbisiifti maaliif biyyumaa baane jechuuf malee baay'ee nama jibbisiifti waan namatti hin tolle tokko mee waytii amma waytii taa'ellee rakkoon qabu waytii ramadaanaa tana faa waytii ifirraa raa godhuu feetu waytii isaan deemanii ifirraa raa godhanii ati kana tiirtu kana akka maaltu sitti dhagamame wallaahi ani baay'ee dhugaa waan nama jibbisiisu tokko amma gaa meeshaa fixeetiin jira kunoo lafa massa'u jira meeshaa xumureetiin xaawularras xumuree lafa massa'u jira hedduun dadhabe dhugaa rabbii wallaahi rabbumaan nuuf haa laafisu malee akkasanii obboleeyyan kiyya gaa kunoo akkaataa mana arabaa keessatti dalaynu laayyoo isinitti hin fakkaati warri hin beeynes baraadha han beeytan silaani beeytanii hunama maxbaqa fixee allinis akkanna eeggata manni keessa kunuudha waa lafa gagguranii kaanii kutanii amma kanan adda faga akkasanii inshallah viidiyoo kanarra wanni qabadee dhufee fi hattaa warri biyyaa nuti warra haa keessa teenyee soomanu jirrutti fakkaatti viidiyoon kun akka argamuu qabu sheer godhaadha viidiyoon kiyya kanarraa asumatti dhaabbata hanga viidiyoo biraatti walitti deebinuu nagayaan naa turan isiniin jabboleeyyan kiyya